Yes, go ati. Ofarraan fattee waan akkana haasa'uun kee kun hedduu bareeda. Maaliin godharee rabbiin waan namaaf qabeessumaatu beeka hiree harkaan hin tolfatani. Bakka bakkaa fidee rabbii waliin gahaa rabbii wal jaalatee obboleeyyan tahaa du'aa jiruun taatu namni addaan bahaa yoggaa adda bahuu garaan nama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة قبل تقية قالي قلت الدنيا جرتنا كم نجاب في قبضني جرتني جوات نسنجت عني كان قبل الحمد لله جرى قلت ربي لقاد بتشوف الدو تكناف قلت هو ما الجيا كان سنجلت وفردون بيخو الدو تكناف قلت هو ماذا بكرنا فينا نفعملين كيا في نمني نو نبره جرين نجج بيسنتي سنجج بيستاني isin family tiya waa hedduu isin obsanaaf galatooma hedduu isin jaalladha bakka guddaan isin qaba arra wanni deebisee na fide video arfoon isin maree isiniif gadhiise jechuudha santu akkan deebi'ee video isiniif marona godhe sanbiraan isinilleen commentiidhaan ayyaa waan taate maal akka taate dabaastee osoo nuuf hin himne dubbii takka irra gumee gadi jirta maaliif nu guraartaa jettanii commentiina barreessitanii dhugaa dubbachuuf guyyaa san hedduu na dhagaame gizee naasa'u of qabuun dadhabee waan haasa'uu fi waan hin dhiisu wallaalee video karatti dafee isiniif xumure jechuudha bakka na dhagaame of qabuun dadhabee sanumaa fi video gabaabsee karaa isinii mure haasa'u wallaalee waan ta'eef arrambo garu inshallah bismillah yon dande wan takka isinif qanin himuta yo isinif qabi kasetes gaba isinimu dande ayyan khandura ayyan maltaati wan taate nu fimi samboda dimabradi binayo etan duga dubachofe ani egan ja kas jechun ja kas fiteen feto wima afura kasinafe garu baka dalaga son dalagu juru nin khufay darajani biitan jeeti yaada baka darajar baka mana arabati jechuudha baka dalagaati darajar ram saadeetiin khufina akasille hin khufne jechuudha dila soma garuu marabbiin katabe yeroo saniif garuu huma intaane galgala bulee akkuma nama dhaluu deemu yani jummun qabdeetti garba jaanine akka afaan keenyaatti bishaan jechuun bishaan nama gizee dhaluuf deemu narra dhaabbatu dide samboota saalam akkana ture gizee na hamadako dawana godani ilme kana na godani narra dhaabbate hingale guyyaa kana moon gumaaniin oole jechuudha tinas waan akkasii ulfaatullee miti garuu wanni rabbiin jeeno lamtu malee waan dilas akkasin namatti qofee akkasitti fi xiyaafillee miidhame jee yaadu miti na jabaatte ani guyyaa mana arabaa qofeesan mana akama dhaquudhaaf akkuma beetti deebine bakka dalagaatti mana galee fuudhanii akama nageessanii akama gizee galee mana deebi'ee guyyaa kan namuuna biraan jiruun ture kophaa kiyya mana keessa jira akkuma isin beektan arifoon duraanuu hin jiru waliin hin jiru jechuudha arifoon osoo nan baay'isa fixin deeme waliin hin jiru wal quban qabnu namuuna biraan jiru ani akkuma rafeen ture ciiseetiin ture saa 10 halkan jechuudha rafeen ture asuma rafu jiru diinni narra jala kuteenaan ana kuma guyyaa duraa sanitti bishaan narraa yaa'u jira na fakkaatee qe'ee gizee laalu dhiiga nama fiyyaamee dawwalee fuudhanii akkuma nageessanii gizee nageessan na laaltee doktortii yoonii fi ajala keetiin anjattee nasiiba keetii yoo siif taa'e garuu yoo siif teessee ilmoon du'aa siif guunaan anjattee yoo siif taa'u baatellee sirraa baatellee sarrabbiitu beekaa hojii rabbiittiin seennu guyyaa 3 ciisuu qabdaa jani mana kama gizeen ciisu an of quban qabu dhugaa dubbachuuf yeroo san keessatti bakka dawwaxeetiin jira wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu takkana dhukkuba akkuma nama dhaluu deemuutti jechuudha hedduu malee gizee mana kama nageessa waan takka godhuu hin danda'u fudhadhabeetiin jira jechuudha saal dawana godhanii asuman ichi jiru akkasitti najjabaatee isaanis yani isaan ka dalagaa isaaniitii maallaqa isaaniitii do'aan musumana godhanii halkan saa 9 bariisaa gizee go cimumuun agarte dhalli cimumuun dhugaa san dhalana dhufte eheejee ciniifatu eegale khalaasan booda ilmoon wallahi subhanallah hujii rabbiiti ilmoo immoo fayyaa qabdu jechuudha akkuma nama baati 9 fixee ilmoo dhaluuttiin ilmoo fayyaa qabdu jeetuman dhale subhanallah ilmoo sanillee fayyuma qabdi ture eegas booda garuu anakka ta'en beeku yeroo san keessatti jechuudha fuudhanii talaaja haafis ni ulfaata
dhugaatu bicha fardottoota kee gizeen viidiyoo isin marwaayam kana gizeen haasa'u warri adda baasiinuu himee ayyaannaan jettan qabuun danda'u jechuudha. Aarifoollee waan barbaade yaajuu isan qasaa duraanuu jechuudha inni amma dubbima barbaade yoo taate malee duraanuu silaaleen calloo irraa qabaate jechuudha duraanuu nu dhiiseen deemu ture. Inni waan barbaade yaajuu sanbooda khalaas ilmoonaan maal akka taate garuu akkam akka godhan hin beekne dawwalanii manaa hamaa gizeen hin jiru innillee yaamanii dhufee jira. Bariisaa gizeenii fi ifni lafa bu'ee sa'a 12 akkana ta'uu booda nabira fuudhanii deemanii jechuudha. Sanbooda hin beeku qo'an maal akka ta'e hin beeku ni jira innillee jechuudha. Mucaan kiyya hojii gizeen gaafadhu abba kan inni jira barkaafanneeti qabbaru footeenaan jaani khalaas hanga sumaan irraa beekee jechuudha waan hin beektu kan qabu godhanii mana akmaatii nagalchanii waan akkasiiti hojii rabbiitti seentee dallanuun hojii rabbiitti aaruun hin barbaachisu dhugaatu bachuuf aan hordoftoota kiyya haasa'uu hin danda'u si waa'ee kana haasa'uu of qabuu hin danda'u. Maaliif yoo warri attanii nagaafatan ni beeytanii warri dubartii taatan ni beeytan jeetii yaada. Silaa garuu an dubbii Aarifoo tiitu akkaan ol bahee waan kanallee isiniif himu na godhuu daran isin gaafii warra nagaafatanii. Aarifoon ammoo dhimma isaa jechuudha. Silaa jalqaba ilmoo isaa kan jaalatu tahee ilmoo isaatti kan leencalloo qabaatu tahee jalqaba na dhiiseen deemu jechuudha. Akkaanani firraa baastee ofii fajjeestee jee maal jee viidiyoo isinii mare argeetiin ture viidiyoo inni isinii mare silaa ani nama ilmoo ofirraa baasuuf fedha qabu tahee asoo nani baati 3 hin guutini naaf inni wallolle jechuudha. Inni manarraa deeme bakka dalagaatti hafe jechuudha. Silaan ani dhimma ilmoo ofirraa baasuuf fedha qabaadde ilmoo ofirraa baasuuf fedhe baati 3 osoo nani hin deeme baati 3 san dura ofirraa baasuus ni hin danda'a. Lama farratti immoo ifi fajjeeftee qeettu ani ilmoon osoon ifin agartee bishaan dhufi nyaadhee guyyaa takka akka namaatti osoon aaran beeyin osoon guyyaa takka akka namaa bishaan dhugee garaa kiyyaan hin geetiniin baatii jaansan fedha jechuudha. Silaan fedha ilmoo ofirraa baasuu qabaadhee rabbirraa sodaachuu baadhee takkaawoo haraam ta'uu dagadhee firraan baasan ture dila san hin dhukkubsan lokobaa kiyya jechuudha. Inni immoo waan barbaade haasa'u jechuudha. Isaa naa'u naarsanii maaliif waan barbaade haasa'uudhaaf akka yaadeetu isaaf ta'uu dhabee ta'uu danda'a wanni isaa haarsu maaliif mumkin maaliif ayyaa waliin hin du'in ilmoo sanii wajjin akkamitti haftii yoo yaada qabaatellee obboleessa kiyya waan hin siidhaa waan jiraadhes du'es humaata akkasiif hin godhu humaata akkas hin godhu humaata akkas irraan hir'isu humas siif ni dawwa jechuu barbaadeeti. Sirraa jiraaddu kanammoo atis ni jiraattaa maal jettu magaala bikki jiru magaalaadha naafeetillee biyyaan baaqis waliin jirra dalagadheetiin gala yoo neef immoo ana biratti wanni siif hafe yoo jiraatte maaliif akka nama takkaatti yeroo san anillee niif guba qabaachuu baadhu namni dawwalanii siyaamaniiti dhuftee ilmoo ta'e fuutee kafana itti bittee qabrii bittee fi awwaallattee na fakkaate yeroo sanitti yoo ayyaanii waa godhaa yaada qabaatte mana akamaa san osoo ilmoon san narraa addan beeyin dhuftee na fakkaata. Yeroo sanitti doktorotaan maal akkan godhe maaliif hin gaafatin takkaawoo kana na jeesee san maaliif gaafatini eegaa amma baatii geenyee anilleen dagadhee as baatee waan barbaadde haasa'uun dhiirummaa miti. Subhaanallah ilmoo sayyaa rabbi ilmoo shafaanaa godhi jechuu dhiiftee waan akkana haasa'uun waan lekkii jirtu natti hin fakkaatu. Khayri inshallah rabbi si aga jalcha waan si injuun qabu naafeti wallahi mo ani dalaada ati diira naafeti nama ganda takkaati nama biyya takkaati nama kabaja wali qabu biyya tana keessa waan intaane walirra dalagu fillee maqaan keenyallee ni ulfaata ni fokkota maqaa keenyaafis bareedaa miti maaliif jennaan gaafa nuti sila ani akka namaatti taa'ee waan lubbuun tiyya waan afeetu nu dhiistee deemte garuu waan rabbiin fidee waan ayyaan fiddeettee mormuun dandeessu waan fi khetiifis dhuftee agarte jechuudha waan si duubatti ani ilmoo san baatee ilmoo sanii karaarraa meexeetii hin dhufne jechuudha osoo wanni san bakka hin qabatin dhufte waa hunda adda baafattee ofiifis agarte waan asirratti miidiyaa irra ol baatee waan akkana haasoo si barbaachisu miti qaanfadhoo ati dhiira akka dhiiraa yaadi
karaa biraatiin ammoo anaaf si jidduu amman tana duraan dhugaadha abbaa ilmootiyyaati mee nifi yoo aara qabaatillee yoo nifi namni illee waatti haasa'u taatillee haa fixatu jeetiin caljee osoo qobaatiyya dalagadhee mana kiyya galee akka nama gara jaarsaa hojii jiruutti mana kiyya oowwaa keessatti kabajaadhaan jaalalaan mana kiyya keessaa gabbobbee dalagaatiyya deebi'ee waa hunda caljee dhiisee deemuu ture. Amma garuu anaaf si jidduu wanni jiru yoo manuma keessan na dhiistee deemte san kafeetu yoo taatellee ani mana si dhiisee deemuu hin danda'a. Mana yoo barbaadde mana si dhiisee deemuu hin danda'a. Saniifuu ayyaan ilmootiyya firraa baastee ilmootiyya jeestee kan dubbiin barbaadduuf takkan jirtu. Karaa biraatiin ammoo namni akkanaame akkatti nama gaafatu yoo na gaafachuu barbaaddellee nama jira. Manguddoo jira jechuudha namarraan nama na gaafatu dandeessa. Miidiyaa rool baatee waan hin taane waan maqaa keetiif illee hin tolle maqaa kiyyaaf illee hin tolle ol baatee haasawuun sin barbaachisu asoo haa hunda quba qabdu jechuudha. Yeroo namni fufuu madaa meeqa qabu kanatti dhuftee akkananii waan kana irraan fadhu na godhuu qabda malee miidiyaa rool baatee ayyaanii waan kana godhettee maqaa naa buusuun kee waan hedduu gurraaf illee hin tolle. Ati si ajamnaan garuu waan barbaadde hojjechuu dandeessa. Maaliif ati dhiiraa ani humnateen qabu waan takka si godhuu hin danda'u. Kan jaachaa naa kaayyattu immoo ani uumaa takka na godhuu hin dandeessu yoo dhugaa dubbanne maaliif ayyaan kophaa agartee dhalaadhaa uumaa takka wayin godhaa jettee sammuu ta'etti finimini uumaa na godhuu hin dandeessu ani biyya jirru keessa seeraa jira. Yoo nifi nama hin qabaanne buleeyzen asii hin qabaannellee seeraa jira jechuudha waan takka na godhuu hin dandeessu. Saniifuu hin dadhabini hin taabini jiruu ta'e jiraadhu. Kan ammaleen calloo si seene gaafanii fi moo ilmoo dhaluutu siif hin ta'in immoo yoo nan jalqabaa ilmoo dhaluun siif hin ta'in gaafanan garaa hin qabaa jeesii musan maaliif fakkaattee gammaddee narraa qeebaltare. Osoo nan baatii takkaa'u agartee maguun baay'ee takka guute san akkan garaa qabu siif maaliif yeroo san jaalattee gammaddee narraa qeebalta maaliif naafeeti jaarsaa jaartiidha turre ammaas akkasuma jechuudha. Ani rasuulaatiin irra jira yeroo sanis laa jibbaa fi jaalala qabaattee ayyaan akkanaan zaatana keessa ilmoo dhaluun fadhu idda mana gugugaa keessatti jechuudha mana ona keessatti na dhiistee na biraa deemtu. Ayyaan ani yeroo tana keessatti ilmoo dhaluun fadhu jettee anaan mari'achuu qabdu ture. Maaliif moo gumaa ilmoo barbaadde moo maali gumaa ilmoo narra barbaadde guma jetti baafattee jirta garuu gumaa ilmoo siyyaa isii irratti hin barbaadda jettee ani gumaa ilmoo barbaaddees ilmoo haati gumaa ilmoo namaaf kafalte yoo nam kan hin ajjeesu ta'e rabbiin itti qabuu fi baatee an kan hin ajjeesu ta'e siif hin kafala rakkoon qabu silaaleen calloo ilmoo qabaattee garuu yeruma sanii dhiistee deemuun qabdu ture. Ani dhugaa dubbachuuf waa hedduu baadhadheetiin ilmoo ta'eefis baadhadhee bakka kana gahee garuu rabbiitu dhaliiti ayyaan itti gammadiidhuun gadunaan hin jiini malee akka dhiiraattis akka dhalaattis of dandeetiin ilmoo ta'e gara baadhadhee dalagadhee jiraachuu ture. Har'a garuu kana hunda gizee as goo'aati ofarraanfattee waan akkana haasa'uun kee kun hedduu bareeda. Maalin godharee rabbiin waan namaaf qabeessumaatu beeka hiree harkaan hin tolfatanii jaarsaas waa harkaan hin tolfatanii heerumaaf inshaallah ooma rabbi biraan dhufe kunumaa rakkoo hin qabu ati jabaadhu itti fufiin siin jawaanii siin juuta kan qabu miidiyaarra ol baatee iyyuu garan garuu ani dhalaadha humnateetis hin qabu garuu akka nama takkaatti biyya hin jirru bakka takka waliin jirra ol baatee osoo hin taane ana birallee akka dhuftullee hin barbaadu ani maaliif gaafa nani cinqatii hedduu keessa dabree as geeyu ayyaan maal dhabdee maal rakkattee jettee nan gaafanne har'a garuu bakka qabaa hunda bira giseen dabree dhuftee na gaafachuu keetillee hin barbaadu rakkoon qabu hundaafuu jiruma mataa keetii jiraadhu ayyaanii fi maqaa buusaa. Ayyaaniin dubbii barbaadaa jettee anammoo yeroo nama ni fufuu waa meeqa laalaa meeqa obsee bakka kana giyyan hin barbaadini nageenaa kanneen siin jaa nageenaa sarraa haa jiraadhu akkuma duraan hiree ta'es tahee nama ayyaanirra bareedus tahee nama ayyaanirra bareedu nama ayyaanirra amala qabus tahee barbaade deemte sanitti rabbi sii haa milkeessu siif haa milkeessu siin jaa angaruu nageenaa kan sirraa jiraadhu gubaa meeqaan qaba nageenaa kan sirraa jiraadhu si galee
قصيتي هردفتها قبل تخيا قبل من دو دي وان كان هاسوتولا وري ايام مالي في تيما تايفا ويسالتنا نجتن لن غراوا دليغا كان كل على جدورا اسف دبي انا تو بيخا